bilisummaadhaan rabbi nu haa ga'u wareegamtoota keenyaas jannata rabbi nuuf haa qananiisu isa hafee haftolee keenya kana jabeeffannee amma daandiin qabsoo bilisummaa Oromoo eenyu jalaaf dhukataa hin taane qabsoon Oromoodha ifaa fi ifatti baheeti gabroonfataa waliin daaraa walaqaa jira akka waliin kaane daaraa botoroo goonee biyya teenya irratti abbaa taanu son dhugaadhaa qabsuma ganama dhiinyi itti dhangala'e talafeen itti cabe ta'uu hubannee dhalli Oromoo kamiyyuu qabsoo tana tinnisuu fi ijaaruu humneessuu waan danda'uun bira dhaabbachuu irratti akka hirmaatus asumaa wal hubachiifna nuti Oromoon kadhu egaa shamaar kafuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii bilisoo shawuu akkam nagaa hundi keessanuu jirtu akkam nagahummaa isin jecha qophiin bilisoo shawuu itti fufa inshaallah rabbi jedhee akka nu hordoftan obsaa fi kabajaan jaalala oromummaatiin isin hubachiifna kanatti aansuun haasa gabaabaa tokkos ni qabna haasai gabaabaa qabnu keessaa haasawa isa waqtoo yeroo ammaan tanaa deemaa jiru wal qabatee jechuudha haasai amma deemaa jiru maal fakkaata Oromoon uummanni Oromoo maal keessa jira ilmaan Oromoo dantaa fi fedhii gartee dhuunfaa ofii keessaa bahammoo achuma keessa hacuucamanii gartee ugguruma diinaati yookaan cancalama gartee gabrummaa nu keessatti habaqaalte gartee iftoonummaa fi iftuulummaa san keessa jirra isa jiruus ni haasonya ta'a. Kanaaf wanti maan tana deemaa jiru nuti ilmaan Oromoo hundi keenyaahu dirqamni nurra jiru dirqama Oromummaati. Oromoo taanee dhalachuu keenya itti gammanna ittiin boonna ittiin gammanna. Kanaaf nuti akka Oromootti dirqamni nuti qabnu ilma Oromoo taanee maal isa jiruus mariin ni jira. Kanammoo yeroo jennu sila ilmi namaa kun keessa olii wal beeke bareeda tura bareedaas tahaa rakkoo kana bara hafite irra guddaa tokko kanuma jennete amanna haa ta'u ilmaan Oromoo taanee dhalannee Oromummaa keenya maal godhuu qabna isa jiru kanatti amanuu fi mee fuuldurri keenya maaltu jira haalli nuti keessa jirru akkami siyaasni keenya hoo eessa deemu jira eessarraa eessa deemu jira isa jiruus hubachuun akka nam tokkotti barbaachisaa akka ta'e namu akka hubachuu qabu asumaan isin beeksisaa jechuudha. Kana yeroo jennu nuti yeroo waa dalanyu dantaa dhuunfaa ofii yookaan fedhii ofii irratti hundoonyee osoo hin taane dirqama Oromummaa isa qabnu isa dhalootaa isa lafeen itti cabe isa dhiigni itti dhangala'e san irratti dhaabbannee dalaguun dirqama tahaa jechuudha. Kana yeroo jennu murannoo fi kutannoo akkasumas cichoominaa fi gartee obsa waa hedduu of keessaa qaba kanaas ni fedhaa jechuudha. Kana obsa yeroo jennuutti obsi daangaa yoo dabrees rakkoo fide waan ta'eef obsa jenneetuma hundaahu obsa jennee if keessatti habaqaaluu yookaan waa hedduus if keessatti uumuu yookaan obsuma jennee bira dabruunis hin barbaachisuu jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoo wanni beenyu gadi fageenyaan wanni nuti beekuu qabnu maal keessa dabarre maal keessa turre maal keessa jirra maal keessa ammallee deemu jirra isa jiru kanatti amanuun barbaachisaadha. Kana yeroo jedhu eenyuyyuu taanaan addunyaa tanarraa ni deema kun shakkii hin qabu garuu addunyaa tanarraa deemuudhaaf waan takka waan sheenaa hin qabne seenaa qabu dalaguun barbaachisaa. Wanti sheenaa hin qabne ta seenaa qabdu maali yoo jenne isa sabni kee yookaan lammiin kee yookiin warri keessaa dhalattee ittiin si beeku dalaguun baheessa. Kana yeroo jennu qabeenya yookaan dhuunfaa ofii irratti dhuunfaa ofiitiif dalagee yookaan waa hedduus godhee qabeenyaa sanga danda'u kuusatee sabaa itti dhiisee dantaa ofiitiif ol kuusate kunis yeroo biraa dabru akkasuma dabre isa san waliin hin awwaalamu akka hin awwaalamnes beekuun dirqama tahaa jechuudha. Kanaaf nuti wanni nuti kuusatuu qabnu qabeenyi qabeenya caalu seenaa ta'uu amanuu qabna. Seenaan tun hoo eessatti hidha eessarraa haadha isa jedhus Oromummaa irratti hidhaadha. Oromoo irratti hidhaadha. Seenaa eenyurraa baratan
qabsaa'otarraa baratan seenaa eenyurraa baratan warroota if kennee isa namni ammaan tana dhuunfaaf diinagdee maal jee maallaqaa fi jinnii fi balaa qalaa walitti haa oofee haqaaree kanaa jecha waywaatu yookaan nyomnyomjuu kana osoo hin taane seenaa warra lubbuu kana hundatti dhiisee lubbuu qaalii saba isaatiif kennirraa baratan. Kana yeroo jennu addunyaan ni dhufti ni qottiisii jechuudha. Addunyaan ni dhufti ni qottiisi. Addunyaan ni dhufti biraafis ni qotta ammaas. Kanaaf biraa qottuus kanuma hafee oofa waan ta'eef yoos addunyaan san seenaan keessa hin jiraanne sheenaa qofa taate wanti itti yaadamatamu osoo hin jiraanne muka mukatti baatee isummaan sanuu dhabama daaraas taate kanaas beekuun barbaachisaadha jechuudha. Wanti nuti waan keenyaan hin dalanye wanti nuti waan saba keenyaatiin hin dalanye wanti nuti qabsoo teenya biraan hin dhaabbanne cerbee saadhaytuu hallayyaa saadhaytuu jennaa jechuudha. Kana yeroo jennu fedhii ni qabnaa fedhii lubbuu ni qabnaa eenyuyyuu fedhii lubbuu ni qaba fedhii dhuunfaadhaa mata matatti namuu ni qaba haa ta'u fedhii dhuunfaadhaa fedhii dhuunfaa fedhii saba guddaarra hin jabaattu. Maaliif addunyaa yoon dhabe yoon saba qabaadhe sabni kiyya yeroo san innaa godha waan ta'eef kanaaf yoon saba kiyya dhabe addunyaan san humaatu naan gootu kanaas beekuun barbaachisaadhaan je warroonni gartee warroonni seenaa hojjechuun fafakkeessuu hin taatu seenaa hojjechuun fafakkeessuus hin taatu fafakkeeffachuus hin taatu seenaa yoo hojjetan dhugumaan hojjetan. Seenaan hojjechuun fafakkeessuu hin taatu seenaa murannoo fi kutannoodhaan fedhii dhuunfaata qabdu of keessaa hayxee fedhii sabaa duursitee bakka teesse yoo jiraatte ol kaatee saba keetiif dalaydeeti seenaa sanuuf hiddaa jechuudha. Yoo bakka taa'anii seenaa fiduu isin danda'an afaaniin haasa'uunis seenaa namaaf hin fiddu afaaniin dubbachuunis seenaa hin taatu haasa'a baay'isuunis seenaa hin ta'u. Haasaa baay'isuurra hojii baay'isuu isa jedhamu sanittis amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keenyaahu wanti nuti duursinee beekuu qabnu, wanti nuti hubachuu qabnu, wanni nuti cichoominaan gartee jabaannee irratti dalaguu qabnu inni guddaan filannoo isa jedhan osoo hin taane waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo dachaadhaan kunuunsuu waan dandeenyuun bira dhaabbachuu akkasumas hidhachiisuu ilma Oromoo hawaata akka harkaan qabne akka hidhatutti kaasuu kan qabnes ka'ee hidhatee tokkicha qabu gurguratee mana ol kaayyachuu irratti dalaguu isoota kanaatu nu barbaachisa isa kanaan nu baasaa jechuudha. Nuti kan nu gabroomse afaan qawweeti. Kabilisa baanuunis afaan qawwee ta'uu qofa beeku. Ashaggireen nu barbaachisu. Ashaggireedha. Ashaggiree nuti duris ni jenna. Tokkoon keenya haasobomee gartee warroota gartee kara deemtuu fi akka feetetti haasoytu tana jala yaatee ijoollee abbaa gadaa jettuun malee ijoolleen abbaa gadaa tanaa miti tun ijoollee abbaa gadaati. Abbaan gadaa keenyaas bilisummaa Oromoo waliin dhufa malee isa afaaniin abbaa gadaa jedhan kanaa miti. Abbaan gadaa keenya ka dhugaa ka haqaa ka gadaa Oromoo ka heera Oromoo mur ka seeraa fi heera addunyaa yookaan uumamni lafa kanaa ittiin buluu danda'u inni lafa nu kaahuu danda'u abbaan gadaa inni haqaa inni dhugaatis ka dhufu bilisummaa dhugaa waliin dhufu. Bilisummaan dhugaa ka dhuftus kara deemtuu yookaan sobduu fi ololtuun ergamtuun gantuu fi hattuudha yookaan warroota of jalaa badeen osoo hin taane ka dhuftuun warra lubbuu itti dhabe lafee itti cabe dhiigatti dhangalaase gartee hambaa warroota saniituutu ol qabaa jechuun bilisummaa kanaas beekuun barbaachisaadha. Nuti yaa Oromoo yeroo hunda dogoggorri nuti qabnu guusa ooluudha. Guusa namaa ooluu hin qabnu. Oromoo taanee falmachuu qabna. Oromoo taanee dubbachuu qabna. Oromummaa keenyaan boonnee jiraachuu qabna. Akka Oromootti dubbanne akka Oromootti waan keenya falmachuu qabna. Afaan namaarraa waa eeggachuu hin qabnu. Gurraan nama dhageeffachuu hin qabnu. Of taanee dubbachuun jechuun waan keenya haqa keenyatti nu geessa. Of taanee yookaan ol kaanee falmachuunis waan keenya nuuf deebisa. Malee
inni namarraa dhagaa namni bar oofee qileessina kundi danda'a kanaas beekuun barbaachisaa kanaaf ilmi oromoo hunduu akka oromootti yaadu qaba akka oromoo dubbachuu qaba akka oromoo of keessaa bahee dubbachuu ka duraan guusa oololleen hirmaachuu karaa qabsoo isaa deebuu qaba guusamaa oolan jechuun wallaalummaa rakkoodha guusa wallaalummaan oolla nuti wallaalummaa qabna wallaalummaa jechuun habashaan erga nu gabroonfatee as wanni nu keessa haba qaali wanni inni nu keessatti uume akka hin baranne akka fedhii qabnu ol baafnee dubbachuu hin dandeenye bilisummaa gabrummaa sammuutii fi gabrummaa qabeenyaa gabrummaa hunda karaa hundaan nu gabroomse waan ta'eef kana hunda kan nu godhe gabrummaa waan ta'eef kanatti waan amannuuf warroonni gartee kana wallaalummaadhaan guusa namaa oolaniis akka guusa namaa hin oolle guusa ofii akka oollatan asumaan isiniif dhaabnaa jechuudha. Maaliif kana jenna yoo jenne guusa namaa ooluun bu'aa hin qabu guusa akka oromootti oromoof ooluun ammoo bu'aa qabeessa faayida qabeessa qabsootee eenyu sirra itti hin aanu qabsooteetiif abbaan suma qabsooteetiif haatiin suma qabsooteetis riqichi suma qabsooteetis waan hundi qabsoo keetii suma waan ta'eef karaa qabsoo keetii deebitee inni duraan wallaalaan kolkolee deemtu jalaaf dibbeetumaa deemus akka kolkolee san jalaa deebuus asumaan itti dhaammannaa jechuudha. Qabsoon dhugaadhaa qabsuma ganama dhiinyi itti dhangala'e talafeen itti cabe ta'uu hubannee dhalli oromoo kamiyyuu qabsoo tana tinnisuu fi ijaaruu humneessuu waan danda'uun bira dhaabbachuu irratti akka hirmaatus asumaan wal hubachiifna nuti oromoon kadhumneen kadhabamneen osoo gosaa fi jinnii gandaa fi gaddiyyoo osoo hin taane oromummaa fi oromoo ta'uu keenyaaf qofa ta'uu beenyee kan nuti falmachuu qabnus kan nuti falmachuutti jirrus oromummaa keenyaa fi oromiyaa teenya ta'uu beenyee dhalli oromoo faana qabsaa'otaa dhahuun barbaachisaa akka ta'es asumaan hubachiifnaa jechuudha. Kana yeroo jennu namni hin dogoggoru jechuun miti eenyuyyuu taanaan ni dogoggora arrabaa fi ilkeen tunuu waluma dhooyti jechuun garuu wanti waliin harkatan takkumaa jechuun soora tokkoon jiraatan waan hundi wanni ilkee fi arrabniis waliinti jiraatu soorri bakkuma takkaati kanaaf isaanuu wal coqolan kun ni jira maaf jiraata jechuun hin danda'amu garuu dogoggora kalee dabre irraa waa baratee dhalli oromoo kamiyyuu fuulduraaf dogoggora osoo hin dalanye waan baheeysa seenaa qabeeysa kan mul'ata dalaguuf eenyurraa eeggachuu osoo hin taane waan ofit dhiyaatee irra hirmaatee dalaguu fi gartee mirga guutuun akka dalagu nam tokko itti gaafachuu fi yookaan irraa dhageeffachuun isa hin barbaachisu kunis dhaamsa keenya dhaamsa oromummaati jechuudha. Kana yeroo jennu Oromoon akka oromootti falmachuun dirqama oromummaati. Kana falmachuudhaaf dirqama nam tokkorraa eeggachuu hin qabu. Akka oromootti falmachuudhaaf dirqama eenyurraa eeggachuu hin qabu. Akka Oromoon akka oromootti falmachuun dirqama oromoo ta'uu beekee inni kaleessaas dogoggoraan wallaalummaan guusa kara deemtu oolees ta'e inni gartee kana hundarraa quba hin qabne ka gartee akkanuma deemaa jiru hedduudha waan ta'eef kara qabsoosaa deebi'ee qabsoosaa irratti hirmaatee diinagdeen ta'us dandeettiin humnaa ta'us waanuma danda'u hundaan qabsoosaa bira dhaabbatu sabasaa gargaaru sheenaa hojjechuurra seenaa akka hojjetuun asumaan isaaniif dhaabnaa jechuudha. Kana yeroo jennu eenyuyyuu taanaan fedhii dhuunfaa isaa qaba. Eenyuyyuu taanaan jireenya mataa isaa qaba. Eenyuyyuu taanaan waan garagaraa qaba. Kana hunda waan takka jireenya keenyarraa waan dabarsinirraa barachuunis baheessa. Maaliif yoo jenne kana hunda kan irraa barannu jireenya dabarsine kana keessatti waan dabarsine waan baay'ee ka biraa namni kufe osoo karaa deemu osoo baqa deemu baharatti hafe ka osoo deemu shiftaa biyyoota
ambaatiin biyyoota alagaatiin qabamee biyyattis ooyiruus gurgursiisee ifiifis lubbuun isaa dabartees kajiru meeqaatama kanaas beekuun dirqama kun hundi waan nuti dabarsini wanni immoo nu dura haftees guddoodha nuuf qofa osoo hin taane yeroo dubbannu an akka mataa kootitti osoo hin taane akka oromootti dubbachuun bahees akka oromootti yeroo jennu nuti akka oromootti nuti waan kana dabarsine nu biraa bishaanit dhumaa nu biraa shiftaadhaan namni dhumaa lubbuun teenya haftee nama sanii taatee as geesse boru hegereen dhala nuti dhalluufi hegereen dhala oromoon guutuun dhaltuufi oromiyaa hoo akkam taati qabsoon teenya sadarkaa tana geesse jechuu kanaas wal yaadachiisuun bareeda hegereen teenya hoo maal taatii jennee akka namatti of gaafachuu qabna yeroo akka namatti of gaafanne daandiin teenya kakara kanaaf furmaata taatu hoo eeyse jennee beekuun dirqama ta'a daandiin furmaata keenya inni dhumaa inni maayyii qabsoo bilisummaa oromoo jabeeyfachuudha qabsoo bilisummaa oromoo ijaarrachuudha qabsoo bilisummaa oromoo kara dandahameen dandeeytii qabuun rogoota hundaan bira dhaabbannee ceesisuudha ergamtootaa fi gamtoota ololtuu fi gartee hattoota olii gad deemu gurra kennuuf dhiifnee kana yeroo jennu ilmaan oromoo hundi kana jechuu osoo hin taane warri sobame wallaalummaadhaan deeme badii hin qabu akka nam tokkotti yoo dubbannes badii hin qabu yeroo jennu akkamitti jenna waan gabroomneef badii hin qabne waan sammuun gabroomneef nuti sammuun gabroomne waan ta'eef namni hundi bilisummaa fedha fedhiin dhala oromoodha yookiin ilmaan oromoo hunda bilisummaa oromootii fi walabummaa oromiyaati eenyuyyuu taanaan kakaleessa deemee guusa kaanii oolees taanaan kakaleessa kaaniif guusa oolees taanaan fedhiin dhala oromoodha hundinuu maalitti beekuu qabna bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaati kun karaa kanaan ni danda'amti jechuudhaa fi hubannoo qabsaa'otaatii fi qabsoo dhabuu isaatiin nichitoonni jiru gaa dhokachuu ta'uu ni danda'ama tarii daandii waliif fiduus ni dhaba kanaanis namni guusa namaa ooluu ni danda'a kun tokko kabeekee dalagu jiraachuu ni mala garuu irra guddaan ilmaan oromoo kahe osoo hin beekin waan kana dalageetu kumaatamaan jira jechuudha kanaaf warroonni akkasiisan qabsoon kaleeysa eeysaa kaate eeysaaf eeysa turte daandii isii dhabnee barbaannee itti dhufnuus karaa isiin deemtu wallaallee gartee karan taane guusa namaa oolluus guusni san arra booda daandiin qabsoo bilisummaa oromoo ifaa fi ifatti dirreteeysi eenyu itti naman gaafachiisu atummaan dhiyaattee daandii san qabachuu baheeysa akka kana booda dhalli oromoo guusa nam tokkoof hin oolles wal hubachiisuun wal yaamuun asumaan barbaachisaadha jechuu kanaaf nuti ilmaan oromoo yeroo dubbannu yeroo haasanyu oromummaa keenya irratti oromiyaa teenya irratti qabeenya namaa irratti dubbachuutti hin jiru waan namaa saamna jechuutti hin jiru keenya irratti abbaa taana jechuuf dhumu jirra keenya irratti maaliif nuti akka nam tokkotti abbaa taanee of hin bulchine nutis nama akka namaa gadii miti saba bal'aa saba galaana kana saba miliyoonaan lakkaawamu miliyoona kumjaa sabni xiqqaan nu gabroonfachuun harrummaa fi salphina kanaaf dhalli oromoo har'aas ta'ee boruus isa karaa deemu dhageeffachuu dhiisee turree qabsoo barbaadee itti hiriiruun dirqama oromummaatti asiin isinii dhaabnaa jechuudha kana yeroo jennu waa hedduutu jiraas waa hedduutu jira waa hedduu jirtu tun furmaanni isii kamaayyii kaxumuraa bilisummaa oromootiif walabummaa oromiyaa tahuu beekuu qaba dhaloonni oromoo asiin xumuramti nuti dhalli oromoo yeruma hundaa'u boohuun nun barbaachisu maaliif boonya sanutii qullunyaa
yoo saba galaana miliyoona meeqa jennee lakkaawachuu jirra waan ta'eef nuti hullunyee hin taane nuti goota qabna nuti hayyu qabna nuti beektota qabna. Maaliif nuti heera qabna heera addunyaan ittiin buluu qabna akkamiin karaa deemtuun sobamaa alagaan gabroonfamaa jiraanna kun nu dhagahamu qaba. Ka lubbuu nuuf kenne waliin lubbuu akkasaa kennuu yoo dadhabne yookaan lubbuu akkasaa sanillee kennuuf hiriyeellee yoo itti dhabne waan qabnu kennuun sheenaan qabu seena qaba malee. Kanaaf dhalli Oromoo kana hunda hubanne beenye waan qabnuun waan dandeenyuun dandeettii qabnuun beekumsa qabnuun qabeenya qabnuun humna qabnuun waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu ijaarrachuu qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu akka Oromootti falmachuu akka karaa deemtuu itti dhiifnee akka Oromoo dubbachuu haqa Oromoo dhabe dubbachuu hanyi Oromoo dhabe yoo dubbatte qabsaa'ota si geessa maaliif haqa Oromootutu harka qabsaa'otaa jira kun waan dhokotaa miti waan wonsobaniisii miti jechuudha. Kanaaf waan ta'eef uummanni Oromoo wanni godhuu qabnu nuti xurreen teenya xurree qabsaa'ota kaleessa warra lafeen Oromoof Oromiyaaf cabte warra dhiiga Oromoof Oromiyaa dhangalaase faana buunee daandii isaa hordofuu fi bilisummaa dhabne san isaan waliin gonfachuu nuti jiraannus waliin dhabamnus waliin tun murtee tumuraati. Kana yeroo jennu warroonni daandii qabsoo Oromoo yookaan kana hundaa'u harka beekanii harkanis isa hin beekin isa jalaa dhokattee jiru isa akkanuma deemaa jiraatu kun maaf akkana ta'a osoo hin taane wallaalummaan tun gabrummaarraa nu dhufte waan ta'eef isa saniif deemee akeekuun dirqama. Daandii san isa saniif deemee akeekuun daandiin teenya asii hoottu waan dhabne akkuma ja'amu waliin dhabne waan kan immoo walumaan deeffan karri deemnu karri nu baasu ka biraan jiru karri nu baasu karaa inni lubbuu nuuf kenne kun irra jiruun ala ka biraa hin jiru. Leecalloon bilisummaa Oromootii fi walabummaa Oromiyaatis warra itti if wareegaa dhufe harka jirti malee inni sireerraa ka'ee akka waan qabsaawaa akka waan dhiigee akka waan waa tahee akka waan kanarraa waa beekuu dubbatu kana harka leecalloon bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa tasa hin jirtu. Kanaas akkasitti hubachuun uummata Oromoo hundaa barbaachisaadha jechuudha. Kana yeroo jennu yeroo waa dubbannu waan seenaa dubbachuun bareeda. Nuti seenaan beenyu seenaa ka beekurraa barachuuf ammoo of duuban deebinu ni barannaas seenaa teenya wal barsiifnaas hanga dandeenyutti ammoo isoota harkaa jirru kanarraa hanga dandeenyu hanga beenyu yaada keenya ifaa fi bilisatti gartee guutumaa guututti ibsachuullee yoo dadhabne dhibbarraa 5 yoo ibsanne nuuf gahaadha. Gabrummaan bara 150 waan nurra turteef kanaas beekuun barbaachisa. Wanti kanan Oromoon beekaadha uumamaan beekaadha garuu ka akkana gabroomse ka akkanatti guusa naman taaneef akka oolan taasise gabroonfataa mootummaa sirna nama nyaata impaayera Itoophiyaa farrasani. Kana hunda hubannee dhalli Oromoo akka wallaalummaaf gabrummaadhaan gadi hin cabne namuu yaada qabu dubbatee dandeettii qabuun hirmaatee qabsoo isaa bira dhaabbatee Oromoo karaa dirqama Oromummaatti yaamurratti bobba'uu fi hirmaatu barbaachisaadha. Kana dhaamsi keenya asirra dhaabbataa fuulduraaf itti fufaa akkan hordoftaniis asumaan isinit dhaabbanna. Garuu waan takkaan na dhibe namni waan Oromoo dubbatu
namni waan oromoo dubbatu hin qalbeeffatamu hin dhageeffamu maaliif kana taha dhalli oromoo waan kee nama dubbatu leechalloo kee ta'uu beekuun dirqama ta'a waan keetiif nama waan ofii waan oromoo oromummaa jabeeysaa waan oromummaa waa barsiisaa waan oromummaa of barsiisaa waan oromoo dirqama oromummatti waa nama yaamu jinniis taanaan isniis taanaan kana dhageeffatanii eessarraa eessa badde jaanii of gaafachuu mush isatti amanu miti isatti amanu osoo hin taane of gaafachuun dirqama waan ta'eef nuti dhalli oromoo kamiyyuu wantoota gartee dirqama oromummaatii fi oromoo irraa dubbatan karaa daandii oromoo qabsoo oromootti nama waaman hordofuu fi jabeessinee fardeessinee jala buunee ka hin beenye irraa barataa ka ammoo beenyu achirratti hirmaataa qaceelchaa waan dandeenyu waltinnisuun harka wal qabuun isa gakkute gartee qabachuun isa ol kute ol oofachuudhaan oromummaa keenya irratti carraaquu qabna malee guusa namaa oolu yookaan kaluma namaa aadolee gartee alagoota hordofuu wantoota nuti hin qabnee fi wantoota nuti irra hin jirre nuti har'a sadarkaan irra jirru sadarkaa kara jirru kaanee haala falmaa teenya finiinsinuuf jennu malee sadarkaa waan biraatiin taphatanii miti. Wanni nuti qabnu wanni nurraa eeggamu sadarkaan har'a irra jirru tun sadarkaa qabsoon bilisummaa oromoo deemtee as geesse kan inni tokko filannoo jee ka deemu filannoon hin jirtu mootummaan biyya sanii osoo kaan asii filannoo ofuu ifi fila danda'u humnaan dadhabu gadhiisee deemuudha malee filannoon isaanii afaaniin haasawanii malee filannoo waaraan isaan ilmi oromoo kamiyyuu ni beeka sirna nama nyaataa mootummaa nafxanyaa biyya sanii akka filannoon dhugaa bira hin jirre jechuudha. Kanaas beenye filannoo jennee gurra bannee waa dhageeffachuus itti dhiibnee san osuma akkuma jirtutti tahee hordofuun faana qabsaa'ota hidhannoo teenya jabeeffachuu humna teenya karaa tokko deeffachuu diinagdeen warra hidhate bira dhaabbachuu dandeeytii warra nuuf hidhatee lubbuu nuu kenne bira dhaabbachuu karaa leeb saaquuf itti akeekuu ka itti deemu osoo isan geenye isaaf himu irratti dalaguu qabna dhalli oromoo kamiyyuu kana dirqamni keenya kana kanu baasu rabbiin nu haa dandeessisu nu haa bilisoomsu oromiyaa teenyaas nu haa walaboomsu isinillee irratti dheeradheetiin jira na of okkolchaan isin jaa asumaanii ergaa nuti keessaa qabnus kana viidiyoo teenya tanaas iddoo agartanitti osoo bira hin kun hammaattus toltus xiqqaattus guddattus yaadaan hir'ina qabaattus akka sirreeffannus jalan nu barreessuus hin dagatina akkasumas hanqinoota nuti qabnu kanuu sirreessuu dandeessan jiraannaan dirqama oromummaati sirreessuudhaaf kanu dhiyaatee sirreessuu danda'uun dirqama oromummaati karaan isaa banaadha waan oromooti akka jabeeffattan sheeriis akka gootan saabskiraayib fi laayikiis akka gootan yeroo kana jennu kanaaf dubbanna osoo hin taane isa dhugaa jirtuu nu dubbisa waan ta'eef kun fedhu dhiyaafa kana dubbadhee immoo kun nama tokko bira naa gahee yoo hafes an akka nama guuttateetii jechuudha. Maaliif meeqaa lubbuu itti dhabee meeqaa lubbuu itti dhabaa jira meeqaa hidhaa keessaa hiraarfamaa cinqamaa yeruma ammaa asirraa dubbannu tana keessa jira meeqaatu bishaan dhugu dhabee hidhannoo hidhatee garaasaa hidhatee ammumaan tanaa diinaa wal haleelaa jira waan ta'eef kun dhagahamuu hin qabu kun waan guddaas taa'amee akkana jaamee yookaan yaada namaa keessa galee wanni irraa dubbatan kanarra hin jiru kanaas dhalli oromoo hubachuu qaba. Harkannaan waliini dhabnaan waliini nyaadhamnaanis waliini jiraannaanis waliini kana beekuu qabna. Kanaaf ammoo jecha kiyya keessa yoo dhibba keessa
shan yaaddoo oromoof ta'uu danda'e yoo jiraates yoo ka jiraatu ta'es sheer gootanii gurra ummata oromoo hundaan akka bira naageessan kabajaa fi jaalala oromummaatiin asumaanin isin gaafadha. Dhalli oromoo kamiyyuu ka oromoo taate bira agartee akka hin dabarres hadara asumaan isitti dhaammadhaa. Qophiin teenyaas itti fufaa. Bilisoo shaw kan oromooti kan ummata oromooti. Wanni inni dalagu bilisoo shaw ejjannoon isaa sheenaa hojjechuurra seenaa hojjechuu wayya isa jee ejjannoon isaa. Kanaas akka nu hordoftan akka nuuf quba qabaattan asumaan isinit dhaammannaa. Warroonni dandeeytii qabdan, warroonni beekumsa qabdan, warroonni tinnisa qaban akka nu tinniftanis kabajaa fi jaalalaan isinitti dhaammanna. Akka irratti hirmaattee yaada gartee dandeeytii qabduun yaada waa ummata keetiif dhaamsa oromummaa ka qabdu jiraannaan asirraan dhaamuu akka dandeeysuuf kabajaa fi jaalalaan waamichaas isinii goona. Eenyuyyuu taanaan karaan isiniif banaa dirqama oromummaa irratti jechuudha. Kana yeroo jennu dhufnee haasaa guddisuu osoo hin taane daqiiqaa tokkoof haa ta'u sakandiif yaada oromoof oromiyaaf ta'u dubbannee bakka teenye kaanee hojjechuu irratti akka fuulleeyfannu dirqama keenya dachaadhaan baanee akka qabsoo teenya bira dhaabbannus asumaan wal hubachiifna. Injifannoon kan ummata oromooti. Gadaan gadaa xumura gabrummaati. Barri bara ummata cunqurfamaati. Oromoo fi oromiyaan bilisanii baati. Ummanni oromoo hundi jabaadhaa nu hordofaa isiniin jennaa. Qophiin bilisoo shaw ta'arraaf qabaannee isiniif dhiyaanne asirratti raawwataa. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu oolaa isiniin jennaa. Bakkuma jirtanitti ummanni oromoo, ilmaan oromoo, qeerroof qarreen oromoo, aartistoonni oromoo, hayyoonni oromoo, gootowwan oromoo jabaadhaa hojjedhaa. Oromummaa keenya irratti waliin jirra. Jiraannus waliini dhabamnus waliini. Kana akka waan dandeenyu hundaan wal bira dhaabbannu qabsoo teenya taas geesse tana jechalleen waan biraa dhabnu jecha tokkolleen ka oromoof oromiyaa qaceelchuun as baanee qabsoo teenya bira yoo waan biraallee dhabne godhuun dirqama oromummaati. Guusa ammoo har'aan booda oromoon namaaf ooluun salphinaa fi saffuu ta'uu hubatee daandii qabsoota dirree jirtu takalee kaanis gabrummaadhaan qabsoon waan irra kutte walumaan beenya. Qabsoon bilisummaa oromootu osoo akkas hin taane sadarkaa kana nuun dheeydu galanni ka qabsaa'ota oromooti. Bilisummaadhaan rabbi nu haa ga'u. Wareegamtoota keenyaas jannataa rabbi nuuf haa qananiisu. Isa hafee haftoolee keenya kana jabeeffannee amma daandiin qabsoo bilisummaa oromoo eenyu jalaaf dhokataa hin taane qabsoon oromoodha. Ifaa fi ifatti baheeti gabroonfataa waliin daaraa walaqaa jira. Akka waliin kaanee daaraa botoroo goonee biyya teenya irratti abbaa taanu asumaan wal hubachiifnaa. Nagaatti naa oolaa. Qophii birootiin hanga walitti deebinuun nu faana turaa. Dhaamsa oromummaati. Jabaadhaa. Oromoo koo isiniin jaaladha. Isiniis akkana jaalattaniin beeka. Injifannoon ta'ummata oromooti. Bilisummaadhaan oromiyaa teenya irratti wal nu haa agarsiisu. Lubbuun nu jiraachisee wanti nuti goonu dirqama oromummaa dachaadhaan waboo wabii oromoof oromiyaa bira dhaabbachuu qabna. Kanaas beekuu qabna. Kuni dhaamsa keenya, dhaamsa maajiitii. Viidiyoo teenyaas ammas irra deebi'ee isin hubachiisa. Sheer, laayik, saabskiraayib yaada keessan hanqina nuti qabnu kan sirreeffachuu dandeenyu yoo jiraate jalan nuu barreessaa.
warri naannoo tanatti argamtan hundi keessanuu dhuftanii yaada keessan bifa bilisaatiin ergaa oromummaa dhaamsa oromummaa asirraan dhaamuu ni dandeessan akkasumas mariillee bal'inaan godhuu ni dandeessan kun dhaamsa oromummaati nagaan naa oolaa hanga qophii birootii walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jaa nagayatti baay qophii bilisoo shawwa